buufanni Asab akkamiin waggoota 30tti siiqaniif onee hafe. Itoophiyaan hanga bara 1993 ulaa galaana diimaatti ishee baasu kan mataa ishee qabdi ture. Buufanni doonii Asab handaara galaana diimarra jiru itti baha galaana Itoophiyaa ture. Buufanni kun buufatawwan Asmaraa caalaa Finfinneetti akka dhiyaatus ragaan weebsaayitii World Maritime University jedhamu irratti maxxanfame ni mul'isa. Gaafa bara 1993 Eertiraan walaboomtu Itoophiyaan ulaa ofii galaanatti baatuun ni dhabde. Garuu Eertirarraa kireeffachuun tajaajilamaa turte. Waraana Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti bara 1998 dhalate booda immoo Itoophiyaan guututti buufata Asab fayyadamuu dhaabde. Ragaaleen akka agarsiisanitti hanga bara 1995tti Itoophiyaan oomishaalee ishee parsantaa 98 karaa buufata kanaan galfatti ture. Ulaa galaana diimaa hundarra Itoophiyaatti baay'ee dhiyaatu buufanni Asab tajaajila erga dhaabee ganna 30 cufeera. Koriidarii galaana diimaa sochii daldalaa fi nageenya addunyaa keessatti ijoo ta'e keessatti kan argamu buufanni Asab maaliif waggoota agasii tajaajila malee hafe? Dhimmoota buufata Asab waggoota kurnan darbaniif tajaajilaan ala godhan irratti BBC'n qorataa fi barreessaa dhimmoota siyaasaa kan ta'e Darribee Mokonnin Dammaqsaa haasofsiiseera. Hunda caalaa buufata murteessaa kana kan baroota agasiif maseense hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa waraana Eertiraa bara 1998 booda ture ta'uu dubbate Darribeen. Sababni guddaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti tureen waan wal qabatudha. Sababni inni guddaan Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo waraanaatti galan itti fayyadamni buufata doonii Asab addaan cituudha. Sana dura erga Itoophiyaan bilisa baatees Asab fayyadamuun Itoophiyaa addaan hin cinne ture. Garuu waraana san booda adda cite. Eertiraan immoo karaa buufata doonii Asab maamila buufata kanatti argachuu hin dandeenye jedha. Darribeen sababoota ijoo afur buufanni Asab waggoota kurnan sadan darbaniif onee hafeef tarreessa. Tokkoffaa hariiroo biyyoota lamaanii boora'e. Itoophiyaa faana waldhabbiin uumamuun buufanni Asab ulaa daldala addunyaa Itoophiyaa ture tajaajila malee hambiseera. Lammaffaa haala nageenya naannichaa fi qoqqobbii Eertiraa mudate. Biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabanii waliigaltee nagaa mallatteessanii turan. Waliigalteen Aljeersii waxabajjii 2000 mallattaa'e hariiroo biyyoota lamaanii bakka waraanaan duratti deebisuu hin dandeenye. Erguma waliigalteen Aljeersii mallattaa'e haalli Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture nagaa fi waraana jidduu waan tureef Eertiraan buufata kana deebistee Itoophiyaatti hin kireessine. Tajaajila biraafis oolchuu hin dandeenye. Haalli nageenyaa toora sanii amansiisaa waan hin turreef kana malees Eertiraa irra qoqqobbiin kaa'ame waan tureef biyyattiin investoroota hawwattee misoomsuu hin dandeenye jedha. Sadaffaan buufatoonni Jibuutii fi Asab wal dorgomu. Sababni inni sadaffaan buufanni doonii Jibuutii fi Asab gabaa irratti wal dorgomu. Gabaan isaanii ammoo Itoophiyaadha. Hariiroon Itoophiyaan Eertiraa faana qabaachaa turte gaarii waan hin turreef Itoophiyaan Jibuutii fayyadamuu waan cimsatteef durumaa immoo bu'uura misoomaan baay'ee walitti hidhamee waan tureef akka Itoophiyaan itti fufiinsaan gabaa buufata doonii Jibuutii irratti hundooftu taasisee tureera. Afraffaan haaromsa malee hafuu buufatichaa. Buufanni galaana Asab haaromsa kan barbaadu turuu kan yaadachiisu hayyuun kun mootummaan Eertiraa immoo misoomsee haala gabaan feetuun qopheessuun hin dandeenye jedha. Buufaticha faayidaa dinagdeef oolchuuf gama Itoophiyaatiin mootummaa Eertiraaf waamicha dhiyeessaa jiraatus hangammaa gama Eertiraatiin fedhiin hin mul'anne. Buufanni Asab silaa hiree dinagdee guddaa biyyoota lamaanii ta'uu danda'u amma booda waggoota meeqattaananiif onee tura. Yeroon kan deebisu ta'a. Itoophiyaa malee buufanni Asab biyya kamiif bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Waraana Eertiraa booda yeroon buufanni kun tajaajila kenne tureera. Jidduutti bara 2015tti United Arab Emirates haga ta'e fayyadamuu eegaltee turte. UN waraana Yaman keessa tureen wal qabatee hidhattoota Huutii haleeluuf akka buufata meeshaa waraanaa fi iddoo qubsuma waraanaatti itti tajaajilamteerti. Biyyi tunis daldalaaf mijeessitee dhimma itti baate. Kunis akka hin fullaane himeera Darribeen. Itoophiyaa malee biyyoonni buufata kana fayyadamuuf hiree qabaachuu danda'an jiraachuu danda'u kan jedhu Darribeen garuu immoo gabaan guddaan buufata kanaa Itoophiyaadha ta'uu ibsa. Kana malees ija daldalaatiin yoo ilaalamu faayidaan isaan argatan xiqqaa yookiin kisaaraa ta'uu akka danda'u dubbata. Bakka argama isaarraa kan ka'e biyyoonni gabaa gara biyya keessaatti buufata kana dhimma ba'uu danda'an hin jiran. Itoophiyaan ala biyyi buufata kana fayyadamee faayidaa dinagdee irraa argachuu biyyi danda'u hin jiru. Garuu immoo akkuma yoo faayidaa adda addaatiif dhimma itti ba'uu kan danda'an hedduun ni jiraatu. Biyyoonni biroo bakka kana dinagdeef barbaadan hiree Itoophiyaa faana waliin daldaluu yoo ummatan irra caalaa bu'aa dinagdee isaaniif qabaachuu akka danda'u hima. Hiree dhumte akkasiitu biyyoota kaanitti kan cufameefillee sababa Eertiraan addunyaa irratti qoqqoomteef ta'uu ibseera. Ejjannoo mootummaa Itoophiyaa ulaa galaanaa ilaalchise. Biyya ummata miiliyoona 100 ol taatee ulaa galaanaa mataa ofii kan dhabde Itoophiyaan wayitammaa parsantaa 90 ol buufata doonii Jibuutii kireeffattee itti dhimma baati. Itoophiyaan karaa buufata Jibuutiif waggaatti qofa doolaara biiliyoona 1.5 hanga doolaara biiliyoona 2 akka baaftu barruun Inistituutiin dhimma alaa Itoophiyaa muddee 29 bara 2025 baasee ni mul'isa. Maallaqni kun galii alergii irraa biyyattiin bara 2025 eegdi jedhamee tilmaamame doolaara biiliyoona 5.31 sadaffaa akka ta'u eera barruun sun. Baasii isaa qofa osoo hin taane buufata Jibuutii qofa irratti xiyyeeffachuunis amansiisaa akka hin taane aangawoonni biyyattii irra deddeebiin ni dubbatu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii dhimma galaana diimaa, dhimma seeraa, seenaa, teessuma lafaa fi dinagdee jedhee akka manu asiin dura dubbatanii turan. Akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde rakkoo seeraa akka qabus eeraniiru. Murteen Itoophiyaan ulaa galaana diimaa akka dhabdu taasise kaabinee waqtii sana tureen
kan hin murtoofne ta'uu himan. Dabalataan murteen kun mana mareenis ta'ee sagalee uummataan kan hin murtoofne akka ta'es kaasan. Karaan galaana diimaatti dhabne rakkoo seerummaa akka qabu kan agarsiisu dhaabbileen murticha keessa hin hirmaanne jedhan. Dabalataan ulaa galaanaa akkamiin akka dhabne kan agarsiisu waraqaa fuula tokkooyyuu hin arganne jedhan. Dhimma galaana diimaa kanas bifa tasgabbaa'ee fi mariidhaan itti adeemuun barbaachisaadha kan jedhan ministeerri muummicha. Itoophiyaan qabsoo waggoota 30 ol fudhateen galaana diimaa dhabde. Galaana diimaa argachuuf garuu waggaa 30 ishee barbaachisa jedhee hin yaadu jedhanii ture. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaataa. Chaanaalii kana hangamaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Dhimma galaana diimaa ilaalchisee yaada keessan koomentii keessatti barreessa. Hanga duubirootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.